Kiristoos yaa yeroo sanitti yaa abba yaa gooftaa waaqaa fi lafaa jedha. Gooftaan waaqaa fi lafaa Yesuusii miti ilaala. Yaa abba suma jeen gooftaan waaqaa fi lafaa. Yesuus aboo maal qaba? Lafaa fi waaqa irrattuu naaf kan namte jedha. Mootummaa abiyyuma akka qaama tokko namitti kanu. Baay'ee Rabbiin gartee gooftummaa kanneef. Yesuus maal qaba? Gooftummaa maal qaba lafarra jiran? Eenyu lukkuu takka manii dhageessuu hin danda'u. Ha seexaanii olii gad deemuu ni mijarana. Nabi Muhammad ka guyyaa 40 fuudhee seexaanii deemee namdi. Yesuus akka isaaniitti. Gooftummaa maal qaba? Ka seexaan irratti aboo hin qabne. Deemna dura ni seexana hunajjeessa seexana tumeetiin caccabsa. Naasa gadi jedheen. Seexanni naasa gadi. Naasa gadi jedheen. Yesuus naasa gadi illee jenneen deem gooftaadhaaf jilbiifadhu kan jedhu caafame jira deem saasa gadi jedheen abboo deemni xiyyaanarraa. Beelatti ka gallakkise Nabi Muhammad ka seexaanni akkas godhe jiran. Ha guyyaa 40 beeloyse. Habosona geeffate Nabi Muhammad. Seexanni uumama. Seexanni uumama. Akka uumaa kamiini naasa gadi jaa. Yeah. So. Osa jira. Yeah. Mana kuni sakka nama godha. Kopleekii. So akkana jedhe yaa gooftaa waaqaa fi lafaa isa kana warra ogeessitootaatiif fi hubattoota jalaa dhoksite warra waa beeku eenyu ka jalaa dhoyse kan rabbiin akka nama jalaa dhoysu laa wallaala nama godha. Maari nama jalaa rabbi eenyu kana jalaa dhoyse ummata kanarraa. Ummata kanarraa kan dhoyse. Okay. Dhoysite waan dhoysiteef ansiin jajadha jedhe eenyu jajata? Rabbiin himi. Rabbiin bar. Rabbiin jajate. Eeyyee yaa abba. Eeyyee yaa abba. Isa kanatti gammaddeetta. Abbaan koo waan hunduma dabarsee anatti kanneera. Yesuus akkami abbaa ta'uu danda'a? Nama qaama waatti kannani jiran. Baankii biyya takka waan namatu hojii irratti na shuume. Yesuus akkanatti natti waan godhe jira. Aaboon itti kannees bar biyya lafaa barsiisuu waan fafayyii waan garii fafayyisuu akkana jiraachisu waan akkanaa godhu waan dandeettii waaqayyoon kana itti godhee jechuu malee waan biraatii miti gartee. Hundumaa dabarsee abbaa duwwaatu isa beeka malee ilma kan beeku tokkollee hin jiru jedhe. Yesuus dhuga dubbate ilma kan beeku hin jiru hin jiru. Maan akka jiban akkanatti hin beeknu hin jedhanii miti. Ilma kan beeku tokkollee hin jiru jedhe boo. Tokkolleen. Ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isu barbaadu duwwaa bartee beeka malee kana jedhe. Walii galee kanaaf ijoon kiyya ragaa kiyya waaqni kabantiiwwan waaqaa fi lafaa jara keenya kan waaqaa fi lafaa Yesuusii miti jechuudha. Yoomsan qofa kanuma keessa Maatiyos keessa Maatiyos tanaatu addaatiyu. Maatiyos Yohannis 16:27 irratti akkana jedha. Isin waan na jaalattaniif abbaa biraa dhufu koos waan amantaniif abbaan ofii isaa isin in jaallataa jedha. Eenyu biraa akkaan dhufe hoo? Rabbi uumaa biraa hin dhufe jedhe. Uumaa biraa hin dhufe jedhe Yesuus Kiristoos. Isin waan na jaalattaniif abbaa biraa dhufu koos waan amantaniif abbaan ofii isaa isin jaallata jedheen. 28. Abbaa biraa ba'een gara biyya lafaa dhufe deebi'ee immoo biyya lafaa naan dhiisa gara abbaas naan dhaqaa jedheen. Gara abbaas naan dhaqa. Dirqama hundinumattee gara abbaat deebiti. Achiin dhaqa abbaa biraa dhufe jechuudha. Yesuus abbaa jedha uumaa jechuu bar. Abbaa yoo ta'an abbaa foon hin qabu. Abbaa hafuura akkumatti qabdu kun Yesuusis. Abbaan Yesuus siifis abbata. Yesuus qofaan fi miti kaa. Maal siitaa jetteen hundi si kaajjala irra deemundi. Abbaan Yesuus maal siitaa? Abbaa kiyya waaqa kiyya. Yesuus ifoo waaqa akkuma wangeela Yohaannis 27 irratti waaqayyoo kootii fi keessan jedhetti waaqa siitaa anaafis waaqa ta'a akkasa kaa. Uumaa keenya abbaan isaa isaafillee. Garuu ustaaza warra Yesuusiin abbaa ja'uuf waaqayyoon adeera ta'aaf. Akkas kaa. Akka waan illee ni qabanii bar jarri. Maariyaam haadha ni qabdiimi abbaas ni qabdiimi akaakos ni qabanii bar jarri. Yesuus akaakos ni qabaa bar. Ni qaba akaakos. Ni qaba. Adaadaas haboos hunda ni qaba. Ni qaba yaa. Obboleeyyan hunda qaba hojii harma luuge. So kana
Nageenyi rabbitti nagaa jiraatu akkam jirtan nagumaa? Nagaa nagaa. Hundumti keessan nagumaa? Wallaahi hundan beeku. Ofiin beeka malee. Gaarii nagumaa sin garuu? Akkam baanta nagaa akkam baanta. Waa? Nagaa biyyaa nu gaafatte moo nagaa dhuunfaati? Hunduman dubbisee kan irraas kan jalaas hundumti keessan nagaadhaan jedhee nagaa waaqayyo sin dubbatamu. Kajalaa koomeentiin dubbise ka. Maal taatani maali nan badee? Maal taatani? Galgala nagaati galgala wacaa gootani wacanii. Ameen. Galgalli ganda nagaati. Wacne ebbo raa godhu jira nuti. Gareen shaadaa cal jennee raa godhu jira. Gooftaa fudhadha. Yesuus fudhadha isin hin jenne diddani. Isin dhufu osuma isin akkanatti teessanii. Ammasin yoo marka kaaftanii Yesuusin fudhattu ammasin isa eegaa irranii. Kunoo naa kanneyye. Ente dubbiin isaa akkoo mana keessan galeera onnee keessan maaliif galuu dide qo'ee isa eegaa jirra. Kuni dubbisaati. Eeyyee sagalee waaqayyoo isa jiraata. Kami jiraataan? Yesuus gooftaa. Guyyaa sadii du'e sana eenyu? Ameen jettanii? Gooftaa miti hin jenne nuti waaqaa miti jenne malee. Yaa Yesuus waaqa. Allah ayyaanto. Dubbii amma deette sana laalladhume. Yesuus waaqaa? Eeyyee Yesuus waaqa. Yesuus jireenya. Waaqni namaan hin garaa. Yesuus dhugaadha. Waaqni namni dullaadhaan hin tuma wayaani uffata waaqni huccuurraanii harcaasanii waaqa hin fannisanii hin awwaalanii. Namummaa isaatiin irra ga'eera iyyee. Waaqni namaa miti. Abbaa isaa raawwachuu waan dhufeef. Maal abbaan isaa isin jettan kun? Abbaa malee waaqni biraa jira? Abbaa malee waaqni biraa jira hin jenne Yesuus waaqa madhu. Maali abbummaan du'a fadhu. Abbuma kana yaaqee. Namnummaan of gaddeebisee du'aaf naajjeetaa jedhee dhufu kun kan akkami waaqayyumaan akkanaa kunu? Laa kanummaan ilma kiyya naajjeesaa jiru kun ilma san sodaate moo if jalatti. Caaltu ilmoo ni qabdaati. Ayyaantu. Qabaachuuf ta'a. Gaafa qabaattu gaafa ilmoo tokko guyyaa argatte sana gadi baaftee yeeyyiifin darbita. Wanta akkas jedhamu hin jiru. Maafi waaqayyoon ilmoo tokkicha qabu sana maaliif darbee ajjeesaa jedha duuba? Cubbuu ilma namaaf raawwateef jedhee. Namaa dhiisuu hin danda'u waaqayyoon achirra taa'ee? Namni immoo argeerraa barachuu qaba waan jedheef. Maal barata? Wal ajjeesaa jechuudha? Ilmoo keessan tokko wal ajjeesaa hin jenne. Lakkee akkasii miti. Abbummaan akkasii miti ammasin. Maal taatan? Waan jedhe waaqayyoon kiyya siimoo waaqayyoon kiyya dhiiga lukkuun barbaadu dhiiga namaas hin barbaadu nyaataas nurraan barbaadu achumarra taa'ee dhiifama nama godha gaafa badii balleessi yaa gooftaa kiyya na dhageessa akkanuma waaqayyoon kan kee ilmoo takka argatee ilmoo tokkicha sana ajjeesaa fannisa akkana malee isin hin dhiisu jedha dhiiga barbaada waaqayyoon kan kee gubboo. Lakkee akkasii miti gubboo barbaadaa miti. Duuboo achirra taa'ee ilma namaa maaliif okay yakka xiqqoo takka namni dalageef badii namni dalageef jecha dhiiga namaa nama gartee cubbuu hin qabne dhangalaasuun cubbuu moo cubbuu miti. Maaliif seetanii? Akkuma jireenyi karaa nama tokko biyya lafaa dhufee cubbuun biyya lafaattis akkasuma waan dhufee fi kanaaf Yesuus jecha. Cubbuun Aadam baala ija wayii nyaatee mee? Ni ejjee moo ni saame? Hin saamne ajajamuu dide. Baala sana eenyuun nyaate? Atiin nyaate moo Addami? Addaamtu nyaate. Waan nyaateef saniif jecha qixaaxa waaqayyoon irra kaa'e achi keessaa baasee mi? Baasee miti? Eeyyee. Eenyu ka qixaaxa san argate ayyaantudha moo Addami? Sababa Addaam argateef ayyaantuutti darbe. Oh my god, baala nyaatteeti? Baala nyaatta moo foon nyaattaati? Lakki foon hin nyaanne. Jireenya bara san keessa turteeti baala nyaataa turte Adam waliin. Seexaaninis Hawwaanis waliin baanii miti isaan? Sababii inni gufateef jannata sana keessa. Gufatu abbaan keetu ni gufata. Amma fakkeenyaaf
Waan sin jedhu abbaa keetii dukaana namaa hin jedhu akkas abbaa keetiitu nama wayii miidha konkolaataadhaani abbaa keetiitu nama ajjeese jedhanii kana waaqayyo ittiin fadhini. Manni murtiidha ayyaantuudha mana hidhaa geessan moo abbaa kee geessan? Abba. Yoo ati si geessanoo seerri san sirriidha moo seera sirrii jetteeti fudhatta moo hin fudhattu? Maal akkamiin sirrii jedhee fudhare? Goobas seera namaatiitu irra sirri moo seera waaqayyootiitu san caala karra sirriidha kamtu irra qajeelaa bareeda? Seera waaqayyootu sirriidha. Goobas Adam cubbuu dalagee waggaa nuu fi Adam jidduu jirtu biliyeena tiriliyeena waggaa meeqa jirtuuf cubbuu Adamiif ati itti gaafatamettee gaafa waaqayyoon cubbuu Adami Anaabu Mu'aaz jaarraa 20 takka itti na gaafatu. What the hell is this? Abiyyiin akkana naman godhu waaqayyo akkami kun hin waaqeessoyyee. Yaa utuu inni nutti hin darbu ta'ee maani maafan akkasii. Maaltu nama darba? Dhukkubni HIV dha. Maaliif joor ture? Dabqa kee nyaadhu jedhe maaliif dabqi taree? Eenyu jedheen? Eenyu kan dabqe? Adamiin kan lafa qotachuu ture? Dura koo nagumaan jiraataa ture. Waan haa jiraatu mee ayyaantu yeroo garii waan jedhu namni waan sin jedhu waan sin jedhu xayyaara ijaan argitee beektaa xayyaara? Xayyaara isa dhaqu kanuma deemu bakka mafade xayyaara takka biyya takka irraa Itoophiyaa irraa yaabbattee xayyaara isa dhaqa. Wallahi rakkanne bare maarree beektaa isa maal akkasii. Waan ajaa'ibaan gaafachuu deema bareedaa takka kasammuusii kanatti illee ta'u. Isa dhaqu jettee barisiisu Suudii ji. Isuma Itoophiyaa dhaqu Suudii Dubaay. Come to Dubai kan jiru. Ayyaantu. Hin argine. Xayyaara samii irratti argite? Eeyyee. Mucaan akka hoolaati ija ol qabdee laaltooti. Argitee inje samii keessa xayyaara? Nan sodaadha yeroo inni darbuu dhufu nan baqadha kanaaf ol hin ilaalla. Ammoo numa argitaa yeroo garee akka tasaa? Hoggaa kijibaa distii keessa bilcheessitu sanfaa dhageenyu. Ayyaantu. Amdiyattachi. Ayyaantu. Maa cufatte mucaan kofalaa jirti moo? Yookaan arbiin eeguusiifte. Waa sin jedhe waan bareedu kana caala kofaluu deemta amma galgala kana gooftaan natti himee jira mana kan kee araaraaf simboon haa galtu ammeen. Maadaami mindaa siif haa dabaltu harka kee tokko gara harka mirgaa gara Abuu Mu'aaziim gara waaqayyo tokkicha ol qabe ati naa qaaliidha ati hin duutu jedhin. Waan sin jedhe dhagee. Xayyaara argitee mijaan gurraanis hin dhageessan xayyaaree kanatti ka deemu kan argitaa miti. Waaqaatti tolche moo namaatti tolche? Isa deemuun argitaa mi jettani isa dhaqunaan galleem. My God. Isa akkuma taa jirana. Kan balaliyu. Xayyaara hin deemu xayyaara hin balaliyaa. Kadeemu barbaadu jirti teessin gabbaate ka isa deemu. Ayyaantu. Wallahi nu kofalchiiste. Ayyo. Ayyaantu. Kofali goofta yeroo sadii kofali jedhe waaqa kofali itti deebi jedhe goofta. Yeroo sadii kofali ati naaf qaali jedhe ani hinduu jedhime. Hindee maaliif hindu'a? Hinduu jedhe kofali seeqe. Hindee. Ammas itti deebi. Akkas takka mata maxarashaa. Sagalee kee ol kaasi yeroo kofaltu gooftaan simboochisini kofali waan jedhe dhagee. Hindee yeroo hundumaa gammadaa jedhama. Akkas kanaafis jedhe bar kofali seeqiin sin jedhe kaa diddee kaa akkam si haa godhu si eebbisu jira ammin hin jettu waan jedhe. Furtuu gaa'ilaa si harkaa haa kaa'u waaqayyoon furtuu gamoota konkolaataa waa hundaatu waan jedhe. Xayyaara deemu biyya deemu Itoophiyaa deemu addunyaa kan hunda xayyaara deemu kan uummata fuudhee deemu kan numa argitaa samiirra kan balali'u kana miti. Hafuuratuun hojjetin nama eebbisuu sinii kennee har'an jedhe. Maa afaan naa kennee miti. Hafuura boo. Hafuura quraanaatiif kan wangeelaatiin irra jira baran. Hafuura quraanaaf kan wangeelaa. Mee waan quraan irraa waan natti maashi. Waan jedhu quraanni gartee waaqayyoon tokkichi hin du'u hin nyaatu haadha manaas hin qabu hin dhalatu jedha. Ammeen jedhe dhugaa moo soba. Waaqayyoon du'u hin dhalatu nyaatu jedha.
Ishi waa'ee jireenyaa immoo maal jedhe? Waa'ee jireenya abiddaa fi jannataas qopheesseen jira. Namni gartee raajoota nabiyyootaan erge biyya lafaatitti erge abboommii san fudhatu jireenya bara baraa hin argata jedha. Beera deebi'a. Namni raajoota ani erge seera kiyya bule seera raajoonni ergamoonni Museen, Yesuus, Abrahaam, Muhammad seera kana isaan dhufaniin kana fudhate. Namni ana tokkicha waaqayyoof bitamee gartee ana waaqeesse ka isaan jala deemee barnoota isaan barsiisan irraa fudhate kuni gartee hin milkaawaa jedha. Raajonni sun warra kamigaa? Yesuus, Musee, Abrahaam, Muhammad, Isahaaq hunda isaanii. Yesuus waaqa malee raajii qofa miti. Ergamaadhaa bar Yesuus. Yesuus waaqa. Ragaa si kannu? Yesuus waaqa. Yesuus nama kan jedhuuf Yesuus ani ergamaadha kan jedhu Yesuus ergamaadha kan jedhu si kannu? Yesuus waaqa iddoo inni itti ani waaqa miti ani waaqessinaa jedhe. Si kannu? Quraana irraa maal goota? Quraana irraa maal Yesuus Kiristoos quraanni waa'uma ergamaa isaa malee waa takka hin dubbatu. Wangeela keetirraan fudhata. Wangeela keetirraa si kannu hin jedhe. Wangeela korraa koo waaqummaa isaas beekee namummaa isaas beekeen fudhadheeni. Ani Yesuus ani nama malee waaqaa miti jedha waaqaan qaba. Lakki wangeelli koo waaqummaa namummaa isaas latti beedha. Quraana irra. Oh my goodness akkasii. Obboleetti quraanni waa'ee waaqaa fi namaa waaqaa fi namaan jedhu Yesuus Abrahaam nama Museen nama Yesuus nama jarri kun hundinuu ergamaadha. Waan biraa takkiraan argitu. Waan sin jedhe wangeelli kan kee Yesuus ani nama waaqaan qaba waaqaan waaqessaa sin jedha. Dhugamoo soba? Wangeelli kan korraa waaqummaa isaas kan naa ibsu namummaa isaa mul'achuu isaas kan naa ibsu. Xayyaarattis deebisaan waan takka wayisi duraa badee jiraati. Laayina wayisi duraa badee afuran qabdu. Waan jedhe xayyaara argitee beektaa takkituma dura yoo naa deebistee nuti waan wangeelaa quraana sin gaafadhooti. Xayyaara argitee? Annaan galle ka xiyyaara isa garam deemu xiyyaara baay'ee jira. Gara mana akkoo ta'eeti? Mana akkoo ayine airportiin qaban bura. Maal qaban sila ka garam deemu barbaaddati? Okay ka gara boolee deemu? Manni keenya naannoo boolee miti kaa. Ka isa deemu barbaadda? Ka mana maadaamii deemu barbaadda? Wallahi macha. Ati afurri kee baadoo ganaadha abbo. Ganaadha. Wansi. Okay ayyee konkolaataa argite? Isa kam? Camry, Toyota fa? Eeyyee. Argite. Okay gobas. Waaqaa tolche moo namaa tolche? Namaa tolche maali? Namaa tolche. Namni tolche san hafuura qulqulluu fayyadameeti moo sammuusaa fayyadameeti? Ogummaa waaqayyo kenneef itti fayyadameeti. Gobas. Ati ogummaa waaqayyo si kan inni fayyadamta? Exactly, of course. Of course naan jette. Okay. Waaqni ni du'a monduu itti fayyadame ogummaa tante. Ni du'a monduu waaqni. Waaqayyoon du'u waaqa du'eera jedhu sin argineen. Gobas. Waaqni tokko moo lama? Waaqayyo tokko. Tokkichuma sanii fannoo irra sii du'e. Cubbuu koof jedhee ilma isaa ergee namummaa isaatiin Yesuus du'eera. Namaatu fannoo irra du'e moo waaqaaf fannoo irra du'e? Namummaa isaatiin Yesuus du'eera. Namummaan jedhe. Namaatu fannoo irra du'e moo waaqaa du'een siin jedhe? Namummaa isaatiin Yesuus fannoo irratti du'eera. Namummaa wanni jedhamu ati namummaadha moo ati nama? Nama. Yesuus namummaa moo nama guutus waaqa guutus moo namummaa guutus waaqa guutus? Yesuus waaqa guutuu nama guutuu. Okay nama. Namaatu du'e moo waaqaa du'e amma si gaafadhe amma kun sirreessite? Yesuus namummaa isaatiin du'e. Okay Yesuus dhiira moo dubartii? Maanni gaaffiin akkana jedhamu abbummaas maal taataniif maal fiddanii waa'ee pileenii dhiifte. Waa'ee konkolaataa sumaan noofe xayyaarra silaafte sammumarraan ta'a. Sii ganna buusee mana maadaamina naqee ol na deebise. Amma nama daamisa kan jenne. Maali gaaffiin akkanaaf umaas? Wattaa gara Yesuus hin jedhamu. Okay ayyee. Yesuus haati harmee qaba moo qabu harmee? Yesuus Kiristoos yaa.
yeroo na Armeni qabame. Armeni qabame. Ayyan tun. Abbummaa kan hin jedhu Ayya jedhe. akka quraanaatti Yesuus akkamittiin dhalate Akka itti dhalate moo ergama waaqayyootti dhufee Maryamatti gartee ilma gartee ilma gartee deessa ilmaan si gammachiisuuf hin dhufee jedheen. Ilma maqaan isaa qulqulluu ka gartee atis ta qulqulluu tan dhajjine ilma akkamin naataa jetteen ilmi qunnamtii saalaa hin dhajjine hin sagaggaalle takkaa dhiirtiin hin xuyne akkasuma rabbii gooftaa keetiif fadhee yes. Ayyaantu naan qotte. Ayyaantu. anillee kutuuf deemu Maal kotta haadamoo funyoo eenyu duraanidha hidha jirta. anillee deemu ta'a jechuukooti. Okay kanaaf waan siin jedhe Yesuus haadha ni qabaami. Eeyyee naa xumuraa kaasa jalqabdan. Naa jechuun akkasuma ilmaan si gammachiisan an xuyne dubartii hin ajjine nama gumnaata nama ejjuumi nama sagaggaaluu miti akkamin naa ta'aa jedheen nama itti fakkaatee itti dhufe ergamaan waaqayyo malaayikaan Jibriil jedhamu. Jennaan rabbuma akkana fadhee akkanuma si ta'a in argatta jedheeni gartee ruuhii rabbi irraa taate ergaa rabbiiti akkasumas rabbiin giiftiidhaan akkana rabbi isa gammachiise. Wangeela irrattis ergamaan waaqayyo itti dhufe dubroon ilma akkamitti ilma argadhe ta'een gartee rabbii kee biraan si dhufe ni argatta ilma hin deessa maqaa isaa akkana itti jedheen waan biraa takkan goone erguma tana jedheen fadha rabbiitiin argamee jechuudha. Akka haadhaaf ebbaan kiyyaafeetis qunnamtii saalaa godhan bishaan walii dhangalaasanii ati ayyaantu taate ani eebbumaas ta'e jechuudha. Wata akka rabbiitu dubartii si godhe anaas dhiira na godhe jechuudha. Haadhaaf ebbaan keenya bishaan isa walii lallaaqanii kana maaricee fi caafa kana godhuun nun tolchine jechuudha. Rabbiin waan fedhe hojjeta kallattii adda addaa Aadam abbaa malee haadha malee argamsiise Heewaanis abbaa malee haadha malee dhiirarraa argamsiise dubartiirraa miti Yesuus Kiristoos dubartiirraa dubroo Maariyamirraa argamsiise anaafeeti dhiiraa fi dubartii duun argamsiise Rabbiin. Kun hundi dinqii Rabbiiti Rabbiin akka fedhetti hojjeta. Namni abbaa malee dhalateef haadha malee dhalateef waaqan ta'u. Kanaafuu waaqayyo dinqii hojjete jechuudha ka ammaa Yesuus. Beeka waaqayyoon dinqii maal Yesuus maal dinqii maal hojjeta kan waan kana raawwate abbaadha. Maal taata gaaffiidha. Yesuus hojjete naan jettaa duba Yesuus miti. Kanaafuu waaqayyo dinqii hojjete jechuudha ka Yesuus Maariyaamirraa sanyii Maal dhiiraa. dinqii Yesuus kan hojjete maal anaatu dinqii haadhaaf abbaa kiyyarraa hojjete moo waaqayyootu dinqii hojjete. Gaaffiin kiyya. Kanaafuu waaqayyo dinqii hojjete. Waaqayyoon dinqii hojjete Yesuus Kiristoos Maariyamirraa argamsiise jechuudha dinqiidhaan argame yaa. Dinqiidha jechuudha. Okay. Kanaafuu Yesuus Anaafeetiif dinqii bar anaafeeti bishaan irraa argamne ni beeyta. Yesuus kanaafuu Yesuus dinqiidha ka. Atis dinqii bar atoo. Ende ani maa koo abbayee koo farmeen koo walitti dhufanii argame. Walitti dhufan maalirraa argamte bishaan sanirraa argamteemi. Garuu Yesuus immoo bishaan sana malee dhaka kan argame. Eenyu argamsiise eenyu argamse bishaan sanirraa anaafeeti. Waaqayyotu argamsiise. Dinqii miti bishaan sanirraa argamuun. Ende Bishaan san yoo si kannan ni argamsiiftaati waaqayyo nama goote. no ani hin filatamne ka. Eeka kanaafuu waaqayyo raawwate. Eenyutu biyyeerraa Adam tolche. Waaqa. Biyyeerraa nama tolche. Biyyeerraa namni tolchi taati. No hin tolchuun naaf hin kennamne. Dinqii moo dinqii miti biyyeerraa nama tolchuun waaqayyoon. Dinqii. Okay, Heewaan dhiirarraa argamte moo dubartiirraa argamte? Heewaan haati manaa tajaajiltuun Adam eenyurraa argamte? Dhiirarraa immoo dubartiirraa argamte? Bukkee dhiiraatii argamte. Adam maal ta'aaf? Abbaa mana. Abbaan isii too eenyu? Waaqa. Adam abbaan ta'uufi? Akkamitti abbaa ta'aaf ree isa boodee takka. Akka qo'ee dhaggeeffadhu. Akkam amma reefuu ta'ee jedhe kaasamuu Addaam. Waan argatee booddee erga bukkee isaatii argamtee booddee amma reefuu ta'ee jedhe. Okay, chiraate. Yesuus eenyurraa argame? Yesuus eenyurraa argame? Maariyaam irraa dhalate namummaadhaan. Maariyaam maal taatiif? Haadha namummaadhaan. Adam maal ta'aaf Heewaaniif? Abbaa warraa. Obboleettii isaa fuudhe moo intala isaa fuudhe? Wanta akkas jedhu jiru kaa. Qaama eenyutu irraa baate siin? Lafee isaarraa baate. Lafeen san ta'e eenyuti?
Kan Adam. Dubo. Malta afinni. Dinqii qabdan. Lafee Adamis diduuf deemta lafeen tasaatii miti jedhiga imbi. Adeellam jedhiga amma. Ajaa'iba rabbii Yesuus Ajaa'iba rabbi gooftaan. wallahi ajaa'iba. Yesuus ammallee gooftuma jettaati. Ajaa'iba rabbi wallahi ammallee gooftuma jettaati. Yesuus dinqii dandee. Hayyee okay amma gaafii bareedu atilleen itti raftee hojii mana labeessiraan sii kanna. Yesuus Maariyaam irraa dhalateemi. Itti naa gaafatta itti dhala. Maariyaam dhiira deette moo dubartii? Maal jechuudha wanta akkas jedhamu? Ni jira siifin kana wangeera raayinsii kan nu deema. Ati ilma sindeessaa jedheetti dubbate koo. okay afaan Oromoo ilma jechuun ilma dhiiraati moo ilma dubartiiti? Maqaa isaati moo maqaa isheeti? Maqaa isaas Yesuus jettee itti moggaafta jedheen moo maqaa ishee Yesuus jettee itti moggaafta jedheen? Maqaa isaa. Isaa san dhiira moo dubartii? Isa jechuun dhiira moo dubartii? Dhiira. Goobas kanaafuu Yesuus dhiiraami? Yesuus gooftaadha. Gooftaan kee dhiiraa miti? Maal jechuudha gooftaan kee dhiiraa namummaa isaatiin dhiirmaan dhalate yeroo dhalate. Namummaa isaa okay dhiira dhaltee moo dubartii dhaltee? Amma gaaffiin akkas jedhamu maaliif dhufa amma? Amma waa'ee fayyinaa Waan dhufeemo atiitu gooftaa dhiira gooftaa godhattee fudhatte dhiira akka kiyyaa. Jechuun isaa dinqiidha. Dinqii kan ta'e isa kana duukaa bu'uudha malee. Okay. Maariyaam Yesuusiif okay ammas gaafii bareedaadha. Maariyaam Yesuusiif ilma taatiimi? Miti? Ayyaantu. Maal abbummaa isa dubbii makinaa kaa waliin Himma ku goobasii ta'e. Yesuus Maariyaamiif ilma ta'ami? Miti? Maariyaam Yesuusiif haadha taatiimi? Yoosef Yesuusiif maal ta'a? Yoosef irraa godhatte immoo hin jedhu kaa. Ani hin jenne ka maal ta'aafin jedhe. Yoosef okay Maariyaam Yoosefiif maal taati? Hiriyaa. Hiriyyaadha. Akkuma naafete hiriyyaa akka naafeeti kana. Ajaa'iba qabdani. Ajaa'iba dhugaa rabbi. No anaa miti isini. Akkasii miti dubbiin. Okay maal ta'aaf Yoosef Maariyaam Yoosefiif maal taati? Akkasii miti. Ergama garbeelliin itti ergee ilma sindeessattiin jedhe. Yesuus dinqiidhaan dhalate amma Yoosef maal ta'a Maariyaam maal taati miti amma dubbiin. Okay Maariyaamii fi Yoosef maal walii ta'an? Obboleeyyan immoo haadha manaati fi abbaa manaati. Anamma waa'ee Maariyaamiif waa'ee Yoosef irra hin jiru ka amma. Dubbiin amma waa'ee. Sirraa dhiise san sirraa okay san sirraa dhiisa. Waaqayyo abbaan Maariyaamiif maal ta'a? Waaqayyo. Waaqayyo Maariyaamoo maal taatiif abbaadhaaf? Taamiriidhaan. Maal haasofsiisini? Maal haasoftaa naan jetta ammas akkam ta'a waamuu hunda maal haasofta xayyaara irraa kaasitee yaa Maariyaamii si dhufe. Maal taatiif Okay Maariyaamii fi Waaqayyo abbaan maal walii ta'an? waa'ee guudi maal barsiisaan koo mana nan qorra. Manni si qorre gaamma. Ati ortodoksii moo peente? Ani kiristaana. Kiristaana keessa kami? Damee lama peente ortodoksii. Kiristaanuma ani pheenxee ta'us ortodoksii ta'us kaatolikii ta'us adventistii ta'us Yesuus Kiristoos Bayyaana tura tunati. waan namaluuf Ati amantii hunda walitti qabdeetu islaamuu qofaa sirraa fe malee. akkasis hin jenne Waaqeffataadhaati. lakkii anki waaqeffataa miti. Okay waldaan ati deemtu waldaa ortodoksiiti moo peenteeti? Makaana Yesuus moo mulu wangeeli moo addis maarree jedhan sani? Moo Waldaa ani kiristaana bu'aasi. kiristaana keessaa kami kunoo 866 Buutuu Yesuus Kiristoos. 80 takka. Wangeela meeqaa jira biyya Itoophiyaa kana keessa wangeela meeqaa jira? Kitaaba 66 80 takka miti? Miti? Didiqa kanas. Waaqayyo si afayyisu. Waan andi duuqa. Ayyaantu. Waan andi duuqa. Okay san sirraa dhiise. Okay waan jedhe Waaqayyo Maariyaam Waaqayyo abbaa yoo garte maal jettee yaamti? Waan andi maal Eh?
Maatani. Maariyaam waaqayyo abbaa maal Maatani. jettee waamte? Maariyaam waaqayyo abbaa isa waaqarra jiru san yoo argite maal jettee waammatti? Maariyaami. Waaqa koo jette. Okay, waaqayyo abbaan Maariyaam maal jedhee waama? Maal isa waan kitaabarra hin jirre maalatti dubbiftu? Yaa gooftaa galgala kana maal na fidde ayyaantu ayyaana kiyya tolche yaa waaqayyo ayyaana kiyyaa fi biyya lafaa kanaas tolche yaa waaqayyo tokkicha gooftaa isa jiraata waa hunduma gararraa jirtu. Eena karadhaa itti nuuf hawwatta sooraan raafi boruu nuu kanni mucaa tanallee karaa gartee karaa sirrii reesii kaa'e rabbi siyaa sirreessu ayyaantu teenya. Akkaasi maal goona ree diddee waa'ee xayyaaraatti haasoyne waa konkolaataa haasoyne waa'ee Yesuus Maariyaam Yoosef haasoyne hundasii maal jechuun hin jette min maalatu nooma jetti hundasiitii Xiyyaara laaluun deeme maal jettanii? Disne gaafa xayyaara gartee deebi oduu sabbar zeenaa jedhi kottu oduu haarawa xayyaara nabumaa zargee jira jedhi. Abumaa isee gara kam? Abumaas kun siif hin taane ayyaantu. Waa'ee gud qo'aasini. Amma qo'aasini mineensota amma qabannee dhanna malee. Xiyyaaruma sin jettan sana qabannee mineensota buuneetu. Inshaallah jedhe. Yesuus si qabachiifna. Sii raawwatama. Siif raawwata waaqayyo. Ameen. Inshaallah. Rabbi si haa laafesu. Waaqayyo gooftaan. Baasabora malee hin dhuftu. Baasabora hin qabdaa? Paaspoorta? Baasabora hin qabdaa? Baasabora Itoophiyaa qabdaa? Viizaa? Ol qabi naan qaba jedhi gooftaadhaan. Bakka mineensota numa dhaxxanaan jedhanii nan fudheera nan naqa. Naan deema jedhi naan deema jedhi. Hin jettusa? Hin kofalta akkanatti eessa deemtu gara tokko hin deemtu bakka. Didde. Hin deemtu. Raajummaa kiyya kana diddee barate raajii sobduu na seeteen. Waa'ee gud. Har'a galgala kana gooftaa maal si fudhate hedduutu si kuffisuudhaaf ayyaantu hedduutu gartee si kuffisuudhaaf yaala hin kuftooti ani hin kufu jedhi. Rakki ijoollee waaqayyoon kufanii. Hin kufu jedhi ijoollee hin kuftu. Si darbuudhaaf baay'eetu yaale si kuffisuudhaaf hedduutu gartee sillee barbaada gaa'ela si godhachuudhaaf ati tan hundaatii miti ani tokko qofaaf qophaa'e jedhiin gooftaadhaan. Baay'ee si jana janaami. Maqaa Yesuusiin ayifataman irraa. Hin kijimin hin sobin kan jedhu caafamee jira dhugaa dubbadhu. Waa'ee jana janaa dhiisaa ammas nama waa'ee jana janaan personal life keessa dhuftanii dhiisaa. Maal goona ree pentee mongeela diddanii gaafii hunda nu jalaa diddanii maal haa goonu biree bakka gara sagantaa jana janaa deebi'u malee. Lakki waaqayyo sinaa gargaaru gaa. Nagaan tura. Amiin. Atilleen bara jireenyaa kee gooftaan si haa tolchu halkan gaarii siif haa godhu boru waaqayyo si haa deebisu gad deebi follow si godhaa tole. Follow si deebise. Naa baartanii. Laa bara jireenyaa kee hunda si haa tolchuun jedhe gooftaan hin danda'a. Haa ta'u gad deebii jetta waan. Gadi yeroo boru gadi deebi kottuun jedhe. Deebii kottu jette. Deebii kottu jedhe. Dhalootaan eessaati? Waaqayyo sinaa eebbisu nagaan tura. Ishee ayya. Waan nyaataniif waan dhugan qabadhu kottu dubartiin akkana tiktookirran dhuftu afaan nu goggeessite. Qophaataa maali mana keessa jirtu? Daabboollee maali? Maal jettu? Akkana asirraa lallaba tiktook keessa jirra mana keessa jirra? Ofii achii mana maadaami allaban bishaan cimmaaqii hunda sii dhuyitee dhufteeti kan nu gootate. Waa'ee gud. Boru viidiyoon si baaseetiin harka keessa ol qabsisee gooftaa si fudhachiisa si waaqayyo isa tokkicha. Isa dhugaa isa Yesuus Kiristoosiin biyya lafaatitti erge. Fudheera lammata wanti fudhatan hin jiru. Yesuus Kiristoosii
jireenya ta'e fudhatameera. Inni ba'uu hin danda'u. Okay, waan jedhe Yesuus Kiristoos namaaf fannoo irra fannise moo Waaqayyoo fannise? Amma deemi hin jennee isin. Oh, deem ka. Na biraa deem bakka deem. Iji, deem. Nkuttu akkam godhare nun dhiistu. Kutte.